Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Haliima Orootuu weelkaama shamarka fuunee nageenyi kiyyaa kadhuma hin qabne nageenyi rahmaanii kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu hundi keessanuu hordoftoota kiyya. Galanni keessan guddaa isiniin jedha like share subscribe warri daawwattan galatoomaa harkeessa fayyaa argatu. Milkaa bakka guddaa gaashin jedha hordoftoota kiyya. Aashittii fi Hamza asin dura nikaa hidhatanii qubee godhatanii maashaallah tabaarakallah mabruuk baga rabbii waliin isiniin gahee jechuudha. Viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufe waa'ee Aashittii fi Hamzaati. Aashittiin maashaallah kaayiroon baate Hamza bira baga geette jennaani. Baga rabbiin abbaa manaa isii biraan isii ga'ee jennaan. Maashaallah tabaarakallah rabbiin waa hundaa ittiin isii haa ga'u. Baay'ee namatti tolti, baay'ee nama gammachiisti maashaallah. Baga rabbiin abbaa manaa isii biraan isii ga'e. Waan hundaa waan maraayyuu rabbiin haala haa mijeessuu fi maashaallah tabaarakallah. Mabruuk waliin horaa bulaa mallee. Amma kaleessanii kaadhattanii har'a wal bira geettanii borommoo nama ilmaan gaggaarii argatu rabbiin isin haa taasisu. Namni eegaa haadha manaa fi abbaa manaa ta'e waliin dabalame waan haadhaaf abbaan manaa gochuu qabu hunda gochuun dirqama namarratti jechuudha. Ganumaan eebal wal fuudhee eebal wal dhiisee osoo hin taane wal fuudhanii bakka guddaa ga'anii waa hundaa mul'isuudha. Rabbi bultii teessan bultee barakaa rabbi isinii haa godhu, rabbi isin haa gammachiisu. Maashaallah tabaarakallah baay'ee namatti toltanii. Rabbi aadaa muraata isiniif haa guutu. Kan heeruminillee rabbi abbaa manaa gaarii haa baasuu fi kan heerume immoo rabbiin bultii bareedduu, bultii gaarii, bultii gammachuu, bultii waa maraa ittiin siifata rabbi haa taasisu. Obboleen kenna mara isaatiif jechuudha. Maashaallah sirraa jenne Aasha Hamza. Maashaallah isinirraa jenne horaa bula. 3 4 dabalamaa. Bultiin teessan bultii barakaa, bultii rahaa, bultii gammachuu isiniif haa taatu. Warroonni ganaa bultii ijaarratuuf yaaddanillee rabbiin akkuma isin yaaddanitti bultii teessan bultii gammachuu, bultii rahaa rabbi isin haa milkeessu. Keessumaa obboleeyyan keenya biyya namaa keessatti sababa duniyaa tana waggaa dheeraa biyya namaatti umurii fixan rabbiin daddafitti haala nuu haa mijeessu. Duniyaa bichaa fi umurii fixuu miti nama duniyaallee amarratee ilmollee godhatee itti waa maraa milkaa'ee diinii fi duniyaallee ittiin milkaa'u rabbi haa taasisu. Warra urmiin bilaashatti dhumee ka jedhan san rabbiin isinin godhinii walumaanuu rabbi akkasuma godhinii jechuudha. Nama akkanuma duniyaa dalagee fidetti ilmaan illee horee galma guddaa ittiin gahuudun ibaadallee waa hundaan nama galma guddaa gahu rabbiin waa taasisu. Inshaallah rabbiin hiree gaarii abbaa manaa gaarii rabbi isiniif haa baasu. Warra hin qabnellee ka qabullee rabbi abbaa manaa gaarii isiniif haa taasisu. Inshaallah akkuma Aashittiif Hamzaa rabbi isin haa gammachiisu. Warroota abbaa manaa keessaniin garagara fagoo addaan jirtan rabbi haala isinii haa mijeessu. Yeroo gabaabduutti walitti isin haa deebisu. Akkuma isaan yeroo gabaabduutti nikaa hidhatanii yeroo gabaabduutti walitti bayan kana rabbi isiniif haa taasisu. Warroota biyya garagaraa abbaa manaa keessan irraa jirtan sababa qaala'iinsa jireenyaatiif namni biyya namaatitti waggaa dheeraa umurii laakkaa rabbiin nama hogguma muraasa dalagee waan guddaa dalagee biyyatti nama waan xiqqoon waan guddaa dalagee biyya ofiitti giseen deebi'u rabbi nu haa taasisu.
jaalanneeti miti ka biyya namaa kana keessa teennu nama abbaa mana ofii bira taa'uu fedha biyya ofii keessa taa'uu fedha rabbiin jireenya kana nu haa laaffisu wanni godhan hin jiru kagarillee hin deebi'a kaas jiru galuuf ta'a kagalee immoo jireenyi haalli ulfaata dalagattee dalagaan hin jiru dalayituun argamu hin jiru egaa akkasii hordoftoota